sirera kanan jiraadu andira. Gochaa waaqayyoo naa godhe mana kana keessatti waan baay'eedha karaa ergamaa waaqayyoo waan baay'ee naa godhe gochaa waaqayyoo naa godhe keessaa baay'eedha garuu tokko lama duwwaa dubbadhe namni isaanii. Ani hojii mana namaa hojjetaan ture mucaa kana garaatti baadhee waxii beetiraan nyaata hojjetaan ture mucaa kana garaatti baadhee kufaatii baay'ee kukkufa mucaa kana garaatti baadhee kufaatii koo alaaf mana qabuun baay'ee kukkufa guyyaa tokko qaniinsaa facaasaadha sa'aatii 8tti misaa nyaachuuf jennee nan kufaani iddoo hojiiwwatti gaafa kufuu garaan koo gara bitaatti nadii ta'e dhaqeen iddoo oolaa itti qalamtu dhaqeetan yaa waaqayyo hin jedheen ati hin jedheen naan qaaneessin maal yaa waaqayyo rakkataatti rakkina dabaltaan jedheen kan hiyyeessaa qorqorroo dhimmisan jedhan dhuguma soba miti jedheen waaqayyootti hin gungumaa dhugaadha. Achi bakka ammoo garaa kana dhokadheetan dhaqee warra mana sanaa dhokadheetan garaa kunan dhiibanii gara mirgaatti hin beeku calluma dhiiba garaa kun ol naafa qixxaatanii gara tokkotti sadii ta'ee jiru. Garaanuman dhiibaa garaan hin siquuni calluma jedheenis ammoo sa'aatii lama walakkaatti iddoo hojiitti nan ba'an ture sa'aatii lama keessa miila dhiqachuuf bishaan fudhadhee gaafa hin gadi ba'u darajaa lamachi darajaa qaba darajaa irraati gadi duddaaf garaan konkolaadhee amma lammaffaa nan kufa sa'aatii lama. Yeroo lammaffaa kuftan? Guyyaama tokkotti. Gaafa kufu bakka isaan booddee anoo miila gadi gadhee gaafa galu waraansi kinatti hammaatee asii gadina waraanaa asii gadina dhiibaa guyyaan da'umsa koommoo hin geenye maal yaa waaqayyo qaxarama ko malee bakka mucaa mudu'aan keessaa ba'a kanan jedhu bu'aan. Garuu dadhabeetan karaarraan taa'ee silkiin koo birrii qabu abbaa manaa kootti dabaluudha. Karaarra taa'ee isaan booddee namoonni wal'aanaa argee maal taate naan jedha dhukkubaa jiraan jedheen. Wanti dawwan ture wanti itti naan silkii kootti birrii hin qabu jedheen innoo dawwalee waamee innoo fiigichaan dhufee amma itti immoo ni karaatti naan geessu manaan nagee deebi'ee innoo dhufee maal taate naan kufee hin jedheen. Bijaamoo fadheen jira akka garaan gara tokkotti dhadhiitee nan dhoosee abbaa manaa koo eega mana yaalaan si keessaan nan hin deemu. Ndemu bor kadannaan naqa malee indee isaan booddee roobii ganama isaa waldaa kan cufuun dadhabe waraasaa fi namachiisaan. Waldaan si wabsaalaan si keessaan naan lakkimu waldaa waan naqa malee wabsaalaan naquun jedhee. Ishi baqaan gadi jedhee noo hojii isaa deemee ani immoo kasaa ganama dhufuu dadhabee waldaa kana waraasaa dhufuu dadhabee kasaayitii waldaa kana dhufe. Gaafa dhufu baay'ee na waraanaa akka nama qoraatti irra jettutan miila koo hojjetee dhufee gidduu sanaan ta'an ture. Baay'ee boo'ee waaqayyoon nan karaddaa isaan booddee raajii taa'ee kun hin kaa'an ergamaan. Gaafa kaa'anii namni hundumtuu wal ka'ee dhaabatee haa kadhatu ija isaa walirra buusee haa kadhatu jedhan. Ani boo'een baay'ee yaa waaqayyoo na biraan darbee mimmaan dhangalaasee boo'een gidduu sana taa'ee waaqayyoon hin kadhadha dhaabadhee orma kaan duukaa. Isaan booddee ergamaan taa'ee kun gaafuma keessa galanii nama tokko irratti harkaan kaa'an gidduu dhufanii ati rakkoo qabda naan jedhanii adda kooraan harka kaa'an. Iddoo ati teessee jirtutti gara kee dhufan. Iddoo dhaabadhee jirutti nama hundumaa keessaati adda kootti dhufanii tuqanii ati rakkoo qabda naan jedhani. Isaan booddee duddaanii dhufan gaafan duddaan kufu. Yeroo isaan sitti bu'an? Yeroo isaan natti bu'anii jalqaba waan akka bishaan firiijii wayii tokko keessaa natti dhangalee dhanni koo walumaa galii qabda. Yeroo waan isaan harkaan sin tuqanii jechuudha. Bishaan wayii natti. Yeroo isaan sinitti dhagaa. Bishaan akka firiijii wayii keessaa natti dhangalee beeku bishaan baay'ee qabbanaadha. Mataadhaan amma miilaatti natti dhangalee. Isaan booddee duddaanii kufan gaafan kufu iddoon kufee yeroottini mucaan kun garaa koo keessaa utaalti. Dura sochootu dur. Sochootu garaa. Maaloo galata fidaamee jiru akkasumas. Yeroo sana sochootee mucaan. Galgala garuu akkamitti bulte baay'ee sin qubatu. Ganna dhiibaa mucaan ganna dhiibaa bakka qaxaroon deemsa koon keenya ganaa ji'a torbaadha. Hin sochootus mucaan. Hin sochootu mucaan garaa koo tokkotti na hidhee jira. Ani bakka yaa waaqayyo nan qaanessin jira garuu waaqayyo karaa ergamaa taarikuu naannoo ulfeesse waaqayyo nan qaanessin. Baay'ee ani nama salphatu ture garuu ani har'a waaqayyo ulfinaan na dhaabe naan galateeffadhaa saba waaqayyo. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u. Achi as si baasan immoo achumatti ergaasitti dubbatan. Ergaasitti akka isaan dubbatan natti hin turte sin. Achi as naatti naaf jaalan erga kufee kee jalqaba kufee kufaatii goraa isan kee mucaan akka malee garaa koo keessaa gaafa jiru ilaaltu adda natti ta'e naan hin gammadeen garaa koo qabee dursa. Isaan booddee mucaan baay'ee utaalti garaa koo keessaa achi sanatti naaf jaalan astanaa qabdara. Innaan isaan achas na baasan gaafa na baasanii waraansis badeeraa naan jiran. Kufaatiin kee atitti nimne akka waraansi sirra jiru. Tinimne anoo. Isaan garuu akkumatti maa'eera. Waraansi badeeraa naan jiran. Galgalee kana nama tokkodhaa waraansi badeeraa.
Eshi. Akka kanaan waaqayyoo leeyoo na ishee waraansi badaraan jedhi kufaatiin kee budaanaan jiran. Eshi. Isaan booddee namni Akkati kufteyyuu sitti malee jechuudha. kufaatiin kee budaanaan jiran. Ergaa sanatti mani kufaatiin kee budaanaan jiran. Eshi. Isaan booddee bakka erga gaafa isaan akkanaan jennaa kadhatanii ati maaltu barbaadan jiran jee isaanoo ilma fidi gotta inni naa kadhatan. Ilma fidi gotta. Eshi amma maal baatta? Ilma baada. Ilma fidi gotta. Ati garuu akka yeroo sana ilaaltetti akka sanatti dubbattetti amma du'aatti ture kan eegamu. Du'aa ture. Eshi. Achi ani bakka obsaalatti yeroo ni deddeebi'ee hordofii barachaa ture. Abbaa manaan koo waan waaqayyo kennu haa ta'u malee asirraa saawundiidhaan immoo akka hin gaafanne naan jedhee ni ilaalin naan jedhe ishiin jedhee ani ni ilaalu bakka waan waaqayyo kennu haa ta'u jedhee ergamaan fa'aa mana tirbateeru ilma deessaadhanii isaan booddee namoonni na beekanii mana koo gaafa dhufanii bara gayyoona kanallee ilma kee wajjin taphatta bara gayyoona kanallee ilma kee wajjin haasota gaafa naan jedhanii namni na beeku gaafa dhufu waan waaqayyo kennu haa ta'u jedhanii ergamaan dubbate beekaan dubbachuu dhiise innaan Mano gaafa sana waldaa jirra raajii kun ilma deessaa siin jedhee sii kadhatee himti yoo naan jedhan nam kolfee bakka. Hallelujah. Haala kadhata. Mucaan sochii dhaabeeraa yaadanii meeshaan dhaggeeffannaa mucaan sochii dhaabeeraa arganaan jiru naan jedhan. Amma tiraasaa hundi akaatanii akka dabarsan. Gaafan kau maaliif waaqayyo naqaan isa waaquma raajii taariikuu naqaan isin jedhu. Hallelujah. Akkuma isaan jiran iyyuu ta'eera. Ani isaan booddee akkas ta'e gaafa nuftarratti mucaan sochii dhaabeerani baay'ee nanne bakka ani warri ollaa gos na gammadu namnis na gammada bakka mucaa kana garaatti baadii argatti gaafa hin baane baay'ee waaqayyotti nan gungumaa nan gaddas waaqayyo nan qaanessin. Waaqa raajii taariikuu nan qaanessin hin jira waaqa ergamaa kana nan qaanessin hin jira dhalli malee obsaalee keessa taa'e isaan booddee Rasa hundi gaafan ka'u dhiiradha isheen jalqabaa na ilaalte dubartiidha mucaan sochii dhaabee arganaan jiru edde dubartiidha inni na ilaalu immoo kan biraas rasa hundi gaafa nafu immoo ilaalamu inni immoo mucaa ciisetan mucaan nagaraan jira duddaadhisee mucaan nagaadhaan jiraan isaan booddee mucaan kee baruun barbaadu naan jedhe bakka har'a sunaan daa ergate kunuman bara'eeni baruun barbaada maalidhaan jedheen isaan booddee mucaan kee durbaadha naan jedhe. Lakki noo dhiiraadhaan jedheen. Doktorri dhiiraa tokko naan jira. Durbaadhaan naan lakki noo dhiiraadhaan ilaali kanaan jedhe akkasuma waggaatti gaafa galagalee ilaalu naan sangooti gaafa ilaalu mataa mucaa targama fuula mucaa targama akkas akka jetti lakki ijeenoo dhiiraadhaan jedheen waan biraa waan targamu hin jiru. Durbanaan jedhu suni anutti midhaa amantii maasargamaan taariikuu dubbatee fedhetanii lakki mucaan koo dhiiraadhaan jedheen maal taatee naan jedhe laganoo waan taane mucaan koo garuu dhiirumaadha mucaan koo jedhee isaan booddee kutaa deemsaatti nan darbee bakka mucaan gaafa dhalatu dhiirumaadha. Gooftaaf galata guddaadhaan ergaa dhumaa sii kenna. Maal ittiin jetta saba kanaa? Ani bakka karaa ergamaa taariikuu baay'een gargaarame adaraayyaa saba waaqayyoo namni kun gaafa isinii kadhatu amanama fudhadhaa malee amantii qabaadhaa malee waaqayyoo nama fayyisaa waaqayyoo namni akka koo waaqayyoo gargaare jira hin jedhu garuu kan na caalaa gargaaramu jira kan na caalaa gargaarame jira. Gooftaaf galanni guddaan haa ta'u amma ilaala meeshaan maal jedheera? Meeshaan maal jedheera? Nageenya namni dana jirtanii meeshaan maal jedheera? Ergaan maal jedheera? Isa meeshaan jedhu moo isa ergaa jedhu wayyaa'e? Har'a inni sanatu sirratti ta'a.